Kuni Oro Computer School dha. Warri Oro Computer School dha faratatan YouTube ko subscribe share gochuudhaan hordofaa isiniin jedha. Har'a Oro Computer School irratti kan waliin ilaallu interview dha. Yeroo interview dhaaf dhiyaanne maaltu nu barbaachisa, maal gochuu qabna kan jedhu waliin ilaalla. Keessattuu beeksisa haaraa bahe tokkoof gaafa dhiyaannu maal gochuu qabna, maaltu nurraa eegama kan jedhu bifa salphaa ta'ee fi isinii galuu danda'uun afaan Oromootiin qabadhee dhiyaadheen jira. Gadhumaatti hordofaa isiniin jedha. Interview tokkoof dhiyaachuun dursinee waa sadii beekuu qabna. Waa sadan sunis your past, seenaa kee yeroo darbee, your present, qualification kee isa ammaa fi your future plan yookiin hobbii, abdii gara fuulduraatti yookiin karoora gara fuulduraatti qabdu, jarreen kana sadan irratti xiyyeeffannee interview tokkoof dhiyaachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf your past keessaa qualification nuti horannee jiru yookiin sadarkaa barnootaa nuti qabnu, experience yoo qabaanna ta'e experience nuti qabdu, reward yookiin badhaasota yookiin certificate garaa garaa yoo qabaanna ta'e fi seenaa keenya dhiyeessina jechuudha. Lammaffaa irratti immoo your present. Your presenting keenya immoo wantoota akka dressing style, communication skill fi information about company irratti dorgomnu san information isaa gahaa ta'e tokko qabaachuu qabna jechuudha. Inni kan biraa immoo uffata keenya bifa bareedaa ta'ee fi nama hawwatuun uffannee iddoo interview keenyatti argamuu qabna. Inni lammaffaa immoo communication skill keenya train gochuudha, shaakaluu qabna. Osoo interview tokkoof hin dhiyaatin dursinee communication skill keenya tokko guddifachuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan immoo your future plan, gara fuulduraatti karoora maal qabda kan jedhu. Your future planning kun hobbii keenya yookiin short term fi long term karoora keenya gara fuulduraa fi hawwii keenya maal yoo jenne yeroo keenya maal irratti faada dabarsuu barbaanna kan jedhu jarreen kana sadan irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Inni itti aanu immoo gaafin itti aanu tell me about yourself dha. Tell me about yourself. Well, respond to this request. First of all, introduce yourself by saying your name, maqaa keenya, your college kamirraa akka eebbifannee fi your qualification, maaliin akka eebbifamnee fi sadarkaa maaliitiin akka eebbifamne. Then tell your hobby, hawwii keenya yookiin waan hojjechuu jaalannu, your strength and your skill. Wantoota akkana irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Subscribe, like, share gochuun irraa fatina. Galatooma.